Mariin dhimma nageenyaa mootummaaf woboo gidduutti akka adeemsifamuuf adeemamaa jiru iccitiin dhaga'ame waan qabanne qabna. Tibbana mariin nagaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti iccitiin geggeeffamuu jalqabeera. Odeeffannoon jedhu miidiyaalee hawaasummaa irratti qoodamaa ture. Waraanni bilisummaa Oromoo mariin nagaa iccitiin mootummaa waliin geggeeffamaa jira jedhamee soba jechuun ibsa isaa baaseera. Mootummaan Itoophiyaa ifatti woboo waliin marii nagaa geggeessaa jira jedhee hin dubbanne jedha. Garuu obboloota gidduutti sagalee qawwee callisiisuu sagantaa jedhu akka jiru miidiyaa hawaasummaa irrattis dubbii ijoo ta'ee ture jedhu. Woboon ibsa 7/7/2025 baaseen tibbana mootummaan Itoophiyaa odeeffannoon sobaa woboo iccitiidhaan marii nagaa mootummaa waliin geggeessaa jira jedhu tamsaasaa ture jedhu. Kun piroopagaandaa gadi aanaa kaadiroonni mootummaa sadarkaa gadii obboloota gidduutti sagalee rasaasaa akka hin dhaga'amne gochuu jedhu odeessaa turaniitti aanee kan dhufedha jedhe. Woboon odeeffannoon akka kanaa dhufu akka milluu ji'a ebelaa darbe keessas akeekkachiisnee ture jedhe. Mootummaan Abiyyi Ahimad fudhatamaa uummataaf paartilee mormituu argachuuf jecha yaalii taasisaa jirudha jechuun odeeffannichi soba ta'uusaa ibse. Itti dabaluun odeeffannoon akka kanaarras kan akka tasaa ta'es miti jedhe. Muuxannoo qabnurraa yoo ilaalle nama go'umsaa fi jeequmsa kaasuun tooftaa bulchiinsa isaa ta'e waliin nagaa waaraa fiduun hin danda'amu jechuun himatu. Woboon ibsa isaa kana keessatti woboo gaggeessitoota paartii mormituu beekamoo fi namoota siyaasaa paartii badhaadhinaa keessaa dammaqoo ta'an tokkoomsuun humni siyaasaa jabaa ta'ee Oromiyaa fi isaan alattis darbaa dhufaa jira jedhe. Ibsa kana keessattis bal'ina isaa ibsine. Gaggeessitoota paartilee siyaasaa kamii akka ta'anis ibsa kana keessatti kan eeramedha jedhe. Akkasumas oduu keenya biraatiin mootummaa fi TPLF walimachuu itti fufuu isaanii BBC'n gabaase. Mootummaan Affaar humnoonni TPLF fi daangaa koo seenuun haleellaa raawwataniiru jechuun himataniiru jedha BBC'n. Bulchiinsi yeroo fi naannoo Tigraay himata kanaa ni haalaa jedhu. Garuu mootummaa waliigaltee Piriitooriyaa kabajaa hin jiru jechuun himata. Kana malees ji'a darbe keessa Arsii keessatti haleellaa dhaqqabeen lubbuun namoota hedduu darbuun gabaafame. Manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kunniin hordoftoota ishee ta'uu fi sababa amantaa isaaniin irratti xiyyeeffatame jettee akka amantuu beeksisteetti jedha BBC'n. Haleellaa kanaan hidhattootatu qaqqabsiise jedhamuunis eenyummaan isaanii akka hin ibsamnes dhorkan. Woboon ibsa isaa keessatti ajjechaa kanaaf mootummaatti quba qabe. Karaa bakka bu'oota isaa ajjechaa kana raawwate jechuun ofii akka hin raawwannes ibse. Bulchiinsa godinichaa BBC'n dubbisuuf yaale. Garuu odeeffannoo bal'aa osoo hin kennin ajjechaan jedhamee soba jechuun darban. Rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessa waggoota 5 oliif sadarkaa yaaddessaa keessa galeeraa jedhu. Woboon duraan irra caalaan isaanii lixa Oromiyaa kibba Oromiyaa keessa turan gara godinaalee giddugaleessa abbaattis babal'ataa jiraachuun himame. Akkuma kanaan dura beekamu lixa Oromiyaa fi godinaalee Booranaa, Gujiif kanneen kana fakkaatan keessatti baay'inaan kan argaman addi bilisa baasaa uummata Oromoo amma godinaalee hunda keessatti argamuu isaaniis himu. Uummanni oomishatee jiraachuuf iddoo adda addaatti rakkoo nageenyaaf saaxilamaa akka jiraachuus dubbatan. Mootummaaf woboo kana dura marsaa lamaan marii Taanzaaniyaatti erga gaggeessanii booda waliigaltee irraa ga'uu dadhabuudhaan kan gargar ba'an ammas marsaa sadaffaadhaaf wal arguudhaaf oduun jettu kan dhaga'amtu yoo taatu garuu humni bilisa baasaa uummata Oromoo oduun kun soba ta'uu dheera.
Qaamoleen isaan walitti fidan akka Ameerikaa, Noorwee fi kaan garuu qofaa qofaatti akkuma isaanii durii isaan quunnamuu turuu BBC'n odeeffateera. Kun garuu akka marii nagaa gaggeessuuf marsaa sadaffaaf haala mijeessuutti osoo hin taane akkuma qaama dippiloomaasii baratamee fi wal hubannootti kan ilaalamu akka ta'e gorsaan ajajaa walaanaa WBO obbo Jireenyaa Guddataa himaniiru. Oduu keenya biraatiin TPLF mootummaan federaalaa humnoota Tigraay dirooniin haleeluu himate. Mootummaan waliigaltee Piriitooriyaa cabsuun miseensota humnoota Tigraay irratti haleellaa diroonii raawwate jechuun addi bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF himate. TPLF ibsa baaseen akka lakkoofsa Itoophiyaatti jimaata onkoloolessa 28 2018 bakkee naannoo Tigraay naannoo Affaar Daanguseetti haleellaa raawwate jedheen miseensota humnoota Tigraay fi jiraattota irratti miidhaan qaqqabu hime. Dhimma kanarratti gama mootummaa federaalaa Itoophiyaa wanti jedhame hin jiru. BBC'nis addatti waan mirkaneeffate hin qabu. BBC'n dubbii himaa mootummaa Itoophiyaa akkasumas kan raayyaa ittisa biyyaarraa odeeffachuuf yaalii taasise garuu hin milkoofne jedhu. Dubbiin kun yeroo humnoonni Tigraay gara naannoo ollaa Affaaritti ce'uun haleellaa raawwatan jechuun himannaan irratti dhiyaate dhaga'ame. Walimannaan gama kaamaa biyyattiitti dhagahamaa jiru walitti bu'iinsi akka hin ceenes sodaatameera jedhu. Himannaa haleellaa diroonii raawwatu BBC'n qondaala olaanaa Tigraay irraas odeeffatee ture jedhu. Qondaalli kun akka jedhutti haleellaan kun buufata waraanaa bakkee daangaa naannoo Tigraay Affaaritti dhiyoo jirutti raawwatamee jedhu. Torban kana naannoo Affaar ibsa baaseen humnoonni Tigraay daangaa ce'uun haleellaa raawwachuu fi miidhaas geessisuu himateera. Naannoo Affaar ibsa isaa keessatti bakkeewwan humnoonni Tigraay to'atan jedhee eereera. Lammiileen qeerraas buqqa'uu ibse. Dhimma kanaaf dubbii kan kenne naannoon Tigraay waakkateera. Akka qondaalli nageenyaa Tigraay BBC'n dubbisee fi maqaa isaanii dhoksachuu fedhan jedhanitti haleellaan diroonii raawwate jedhan namaa fi qabeenyaan miidhaa xiqqoo qofa geessise jedhu. Bakki haleellaa raawwate jedhame kuni Milkaa akka jedhamu daangaa Affaaritti dhiyoo ta'ee fi haleellaan kunis buufata waraanaa irratti kan xiyyeeffate akka ta'e himan. Qondaalli kun mootummaan federaalaa haleellaa raawwachuun waliigaltee Piriitooriyaa cabse jechuun himatan. Bakki haleellaan diroonii raawwatame jedhame kun bakki dhiyoo naannoo Affaar haleellaan nurratti raawwate jedhanitti akka dhiyaatu BBC'n odeeffateera. Akkasuma naannoon Affaar ibsa baaseen humnoonni Tigraay nutti ce'anii haleellaa raawwatu jedhu eeruun kuni bu'uura homaatuu hin qabu jedhan. Gama kamiinuu daangaan Affaar Tigraay cabeen jiru jedhee ibsi bahe. Naannoon Tigraay ibsa baaseen yaalii keessos ta'ee alaa kamuu haala rakkisaa jiru fayyadamuun Tigraay jeequuf lola kaasuuf yookiin naannicha addatti waraanuuf jijjiiruuf yaalii taasifamu kamuu cimsee akeekkachiiseera jedheera. Naannichi ibsa isaa keessatti rakkoon Tigraay quunnamee Tigraay fi dhalattoota Tigraay furamuu qaba jedhee akka amanu ibse. Mootummaan federaalaa waliin hariiroo cimsuuf waliigaltee Piriitooriyaa osoo hin turin akka hojiirra oolu gaafachuuf qophii ta'uu ibseera. Qophii keenya guyyaarraa kanumaa yoo xumurru
guyyaa biraa oduu haaraan haga walitti deebinutti nagaan turaa jecha hagasitti YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan odeeffannoo ho'itawaa sirraa argadhaa isiniin jenna. Yeroo gaarii qabaadha.